Miseensota waboo garee bicuun mootummaatti harka kennatan irratti hidhaa fi dararaa cimaan gaggeeffamaa jiraachuun himame. Godina Wallagga Bahaa keessatti barsiiftuun mindaan mootummaa ji'a 6 irraa dhaabbate furmaata dhabdee of ajjeefte jechuun dhagahame. Harri caamsaa 15 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduulee guyyaa har'aaf jennee walitti qindeeffannee isinitti himna. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Miseensota waboo garee bicuun mootummaatti harka kennatan irratti hidhaa fi dararaa cimaan gaggeeffamaa jiraachuun himame. Bal'ina oduutiif jaaltiikii sabaa waan qindeeffate qaba. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo gareen bicuun karaa marii nagaa jedhuun mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalatti harka kennatan keessaa hedduun yeroo ammaa hidhaa dararaa fi ajjeechaan mootummaa irraa mudachaa jiraachuu odeeffannoon gola mootummaa keessaa bahe ni addeessa. Akka seenaan ragaa ba'utti miseensonni waboo kunneen amajjii takka bara 2024 keessa obbo Sanyii Nagaasaa waliin mootummaa bilisiginnatti harka kennatanii turan. Yeroo sana qaamolee mootummaa waliin nagaa fi hojii jireenya isaanii akka itti fufan jechuun mootummaa irraa waadaa adda addaa argatanii jiru jedhame. Haala kanaan haaromsa jechuun mootummaan federaalatiin erga mooraa leenjii waraanaa Awaash Bishooletti leenjii yeroo gabaabaa fudhatanii booda gara godinaalee Oromiyaa garagaratti ramadaman. Haa ta'u malee yeroo ammaa jireenyi isaanii balaa hamaa keessa seenutu himama. Keessumaa baay'een isaanii immoo magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsa Gujee keessatti mootummaa naannoo Oromiyaatiin to'annoo jala oolfamuun mana hidhaa Gafarsa Gujee keessatti murtii malee yeroo dheeraaf hidhamanii jiraachuun gabaafameera. Jiraattonni itti dhiyeenya qaban akka himanitti namoonni kunneen yakki isaanii utuu itti hin himamin walitti qabamanii hidhamuun ukkaanfamanii dorsisaa fi dararaa adda addaa keessa jiran jedhu. Miseensonni waliin galan gariin hojii ittiin of jireessan argachuu dhabanii hojii malee daandii irratti hafuun jireenya ulfaataa keessa galanii jiru. Kaan isaanii immoo bakka adda addatti humnoota mootummaa fi qaamolee nageenyatiin hordofamanii ajjeefamaa jiraachuun himamee jira. Miseensonni kunneen akka yaada isaanii toora miidiyaalee irratti ibsataa jiranitti nuti nagaan galuun jireenya keenya balleessa hin seene garuu yeroo ammaa mootummaa irraa doorsisa hidhaa fi dararaa malee waan arganne hin jiru jechuun bulchitoota aanaa fi magaalota garagaraa balaaleffatanii jiru. Maddi odeeffannoo biraa akka ibsetti gariin isaanii miseensota waboo waliin hidhata godhatanii deebi'anii bosonatti galuu danda'u shakkii jedhuun gama mootummaa hordoffii cimaatu irratti geggeeffama. Haalli kun immoo garii isaanii sodaachuu bakka jireenya isaanii dhiisanii dhoksatti jiraachuu akka jalqaban odeeffannoon ni mul'isa. Dhimmichi mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaa biratti hanga ammatti deebii ifaa argachuu dhabuu maddoonni ibsanii jiru. Godina Wallagga Bahaa keessatti barsiiftuun mindaan mootummaa ji'a 6 irraa dhaabbate furmaata dhabdee of ajjeefte jechuun dhagahame. Godina Wallagga Bahaa keessatti barsiiftuun maqaan ishee Lalisee Tufaa jedhamtu mindaan ishee baatii 6 ol irraa dhaabbatee qaama mootummaa dhimmi ilaallatu hunda irratti iyyannoo dhiyeessitee furmaata dhabnaan lubbuu ofii balleessite jechuun odeeffannoon maddeen irraa argame ni mul'isa. Akka odeeffannoo argametti barsiiftuu Laliseen yeroo jalqabaaf aanaa Gudayyaa Biilaatti hojii barsiisummaa gaggeessaa turte. Hawaasaa fi barattoota biratti naamusa gaarii fi hojii isheetiin jaalatamtuu akka turte namoonni ishee beekan ni dubbatu. Kanarraa ka'uunis boodarra gara hojii hooggansaatti ol guddisuun itti gaafatamtuu waajjira dhimma dargaggoo fi ispoortii aanaa Gudayyaa Biilaa taatee muudamtee akka turtetu himama. Haa ta'u malee yeroo hojii sana keessatti aangawoonni mootummaa tokko tokko dubartummaa ishee fayyadamuuf dhiibbaa irratti godhaa akka turan namoonni dhimma kana beekan ibsaniiru. Akka namoonni ishee beekan ibsanitti barsiiftuu Laliseen gaaffii fi dhiibbaa kaabinoota mootummaa irraa itti dhiyaate diduun booda hojii hooggansaa irraa kaafamtee barsiisummaa isheetti akka deebitu taasifamte. Boodarra ergisaan gara magaalaa Naqamteetti deemuun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Daaloo keessatti barsiisaa turte. Turtii yeroo muraasaa booda jijjiirran dhaabbataa akka taasifamee fi hojii isheetti fuftetu dubbatama. Haa ta'u malee yeroon booda waajjirri barnootaa jijjiirran barsiisota hedduu seera qabeessa miti jechuun akkuma haqaa ture jijjiirran barsiiftuu Lalisees akka haqame himan. Kana hordofuunis gara aanaa Gudayyaa Biilatti akka deebitu ajajni itti kenname. Akka keessa beektonni himanitti barsiiftuu Laliseen jijjiirran koo seeraan raawwatame jechuun mootummaa irratti iyyannoo mirgaa dhiyeessaa turte. Garuu yeroo iyyannoo ishee itti fufte sana mindaan ishee irraa dhaabbachuun rakkoo jireenyaa cimaa keessa galte.
Maddoonni odeeffannoo akka ibsanitti baatii 6 ol guutuu mindaan barsiiftuu kanaa irraa dhaabbatee ture. Isheenis furmaata barbaachaaf waajjira barnootaa magaalaa Naqamtee irraa kaasee hanga biiroo barnoota Oromiyaatti deddeebi'aa akka turte beekameera. Haa ta'u malee qaamni mootummaa iyyannoo ishee dhaga'uu dhabuu fi furmaata dhabdee jennaan abdii kutattee caamsaa 12 bara 2026 galgala lubbuu ofii balleessite jechuun namoonni ishee beekan ibsaniiru. Erga oduun du'a barsiiftuu Lalisee Tufaa baheen booda barsiisonni hedduun yaada isaanii kennaniin rakkoon barsiiftuun kun keessa dabarte rakkoo barsiisota hedduu ta'uu dubbatan. Akka barsiisonni kunneen jedhanitti jijjiirraa bakka hojii argachuuf namni mootummaa keessaa fira qabaachuu yookiin maallaqa qabaachuun dirqama jedhu. Dubartoonni immoo yeroo hedduu gaaffii saalqunnamtii fi dhiibbaa guddaan mootummaa irraa isaan mudatu hedduu akka ta'e himan. Rakkoon jijjiirraa barsiisotaa fi hojii mootummaa keessatti mootummaa irraa mudatu jireenya barsiisotaa hedduu irratti miidhaa cimaa geessisaa jira. Kana jechuunis barsiisonni hedduun haqni isaanii sarbamee jireenyi isaanii akka manca'e himatu. Seenaan barsiiftuu Lalisee Tufaa rakkoo barsiisotaa hojii mootummaa keessatti irratti qaqqabe keessumaa rakkoo dubartoonni keessa jiran keessaa tokko jechuun barsiisonni hedduun ibsaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qindeeffanne kanuma waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jechaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.